Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Mee ammaan dhaqqabe qabnam. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti diddaa lagannaa nyaataa gaggeessaa jiran keessaa namoota dadhabanii kufan gidduudhaan hidhamtoota lamaaf rifariin barreeffamee fi gara hospitaalaa geeffamuu isaanii maatiin himan. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti guyyaa 12ffaaf diddaa lagannaa nyaataa gaggeessaa kan jiran yoo ta'u lagannaa guyyaa 14ffarraa eegaleem Daawit Abdataa obbo Dajanee Xaafaa Boonaa Chibileem Arafaat Abubakarii fi gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa hanga ammaatti namoota dadhabanii kufan yoo ta'an Boonaa Chibilee fi Arafaat Abubakar har'a wal'aansa dooktara dhuunfaa fi mootummaa mana hidhaa Qaallittiitiin argataa turanis haalli fayyaa isaanii fooyyoo waan dadhabameef gara hospitaala olaanaatti dabarfamanii jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffannoo argateen mirkaneeffatee jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen keessaa irra jireessi isaanii hedduu dadhabanii laaffatanis wal'aansa gulukoosiis ta'e nyaata fudhachuu diduu ittuma fufanii akka jiranis madda keenya kun ni himam. Mana hidhaa Qaallitti zoonii Jaaffaa keessatti kan argaman obbo Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaam, Hamzaa Daanaa fi Shamsaddiin Xahaa ammoo guyyaa har'aa ganama maatiin dubbisuuf dhaqanis gadi baanii maatii haasofsiisuu akka dadhaban maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetwork garasirraa dubbise kan himu yoo ta'u har'aa waaree booda ammoo maatii fi namoonni hedduun garsitti malanii poolisiin akka waliin seenne taasifamuun alatti ittifamuu isaanii OMN odeeffateera. Miseensa maatii hidhamtoota keessaa namni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka jedhutti hidhamtoonni zoonii Jaaffaa ulfaataa keessa akka jirantu shakkamamu. Doktoroonni fayyaa dhuunfaa fi mootummaa baay'inaan bakka sanarra marmaaraa jiraachuu isaanii akka ijaan argee himutti poolisiin odeeffannoo nu dhoorguu fi mirga hidhamtoota kana qunnamuu nu dhoowwachuun isaanis shakkii sammuu keenya keessa buusee jira jechuun dubbata. Maddi odeessa kana nuuf qindeesse. Namoonni gara mana hidhaa Qaallitti deemanii ol seenuu dhoorgamuun alatti ittifaman sagalee guddaa fi gaddaatiin boo'aa jiraachuu isaanii ibsuun haala naannoo mana hidhaa Qaallitti jiru dabalataan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeeramu. Guyyaa sa'aatii 7 eegaluun abukaatoo hidhamtoota fi doktoroonni qofti zoonii Jaaffaa keessa seenuun warra mooraa alaa waliin illee gadi ba'anii akka waliin qunnamin OMN odeeffateera. Gama biraatiin gurmuun abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo fuula marsaa hawaasummaa gubbaatti akka ibsetti obbo Jawaar Muhammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaan akkasumas Shamsaddiin Xahaa haala ulfaataa fi baay'ee haddeessaa ta'e keessa jiru. Jijjiiramni fuulaa dhukkubbii fi dadhabbiin isaan irratti mul'ate sadarkaa amanamuuf nama rakkisurra jiraachuus ibsaniitii jiran. Sabaatiin Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garaagaraatti hiriirri mormii dhohee jiraachuu maddeen OMN'tti himan. Darraa mana hidhaatti hooggantoota siyaasaa Oromoo irra gahaa jiruu fi lagannaa nyaataa hayyoonni Oromoo mana hidhaatti geggeessaa jiran hordofuun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hiriirri mormii geggeeffamaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Godina Booranaa magaalaa Yaaballootti hiriirri mormii sirna Abbaa Irree Biltsiginnaa balaaleffatu guyyaa har'aa barattootaan geggeeffamaa jira. Magaalota Oromiyaa biroottis hiriirri mormii kun babal'ataa jira. Reebicha poolisoonni addaa Oromiyaa raawwataniin lubbuun barataa kutaa 12ffaa kan ta'e dargaggoo Diqqaa Dabbasoo jedhamu darbuun barattoonni hedduunis reebichaan miidhamanii akka jiran ibsamee jira. Haaluma wal fakkaatuun hiriirri mormii Oromiyaa bakkoota garaagaraatti barattootaan itti fufee jira. Wallagga Lixaa Gimbii, Wallagga Bahaa Naqamtee, Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo, Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa, Arsii Lixaa Shaashamannee, Shawaa Lixaa Gandabarat, Shawaa Kibba Lixaa Walisoo fi Dambidollootti geggeeffamaa jiraachuu odeessaaleen OMN dhaqqabaa jiran ni mul'isu. Hooggantoonni keenya kanneen mana hidhaa Qaallitti keessa jiran haalli fayyaa isaanii yaaddessaadha. Uummanni Oromoo wayita lubbuun isaanii dabartee maal jedhee akka dubbatuuf jiraatu dubbiin nama dhibaa waan ta'eef har'a osoo lubbuun jiran falmatee harka diinaatii baafatuu qaba jedhan qeerroon godina Harargee Bahaa magaalota akka Dirree Dhawaa, Awwadaay, Haromaayaa fi Harar irraa OMN bilbilaan dubbise. Rakkoo fi dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhaabbatuuf lubbuu ofiitti kan murteessan hayyoonni kunneen har'a lagannaa nyaataa guyyaa 12ffaa keessa jiru. Iddoo ciisanii socho'uu hin danda'an namni isaan laaluuf dhaqee marti haala isaan keessa jiran irraa kan ka'e imimmaan harcaasaa fayyaan hayyoota kanneen akka isaan yaaddesse dubbatu waan ta'eef
sabni Oromoo hayyoota lubbuu isaanii dabarsanii waan danda'aniin mirga uummata isaaniitiif falmataa jiran kana dhimma isaanii salphatti ilaaluu hin qaban jedhan qeerroowwan kunniin. Uummanni Oromoo godinoota Oromiyaa garaagaraa keessa jiraatan fincilee lubbuu hayyoota isaa du'a jalaa baraarfachuu qaba jechuun ergaa qabanis dabarfataniitii jiru. Ce'umsi dimokiraasii fi jijjiiramaa yeroo dhumaaf Itoophiyaa keessatti nageenya buusa jedhamee eeggamaa ture abdii qofa ta'ee hafuun saba Oromoo wareegama biraa kafalchiisus gaagama siyaasaa nu mudate dandamanne tarsiimoo qabsoo yeroon gaafattuun masakamne galii qabsoo kennaa dhaqqabuun dirqama dhaloota ammaati jedhu qeerroon kutaalee Oromiyaa Baalee, Arsii Lixaa, Shawaa Lixaa fi Finfinneerraa yaada OMN'f laatanii. Jijjiiramicha daandii ce'umsaa irraa maqeen Oromoon qe'ee keessatti dhiitamee manaa baafamee ajjeefamuu reeffi isaa bineensaaf laatameem. Hogganoonni siyaasaa isaas ilaalcha siyaasaa fi sabummaa isaanii qofaaf hidhamanii dararaa argaa jiru. Gabrummaa fi dhiittaa sirna dhufaa darbaan Oromummaa irratti raawwatamu tarsiimoo yeroon barbaaduun qabsoofnee ofirraa buqqisuun dirqama dhaloota ammaati jedhu. Godina Arsii magaalaa Roobeetti reebichaa fi saamichi uummata nagaa irratti humna addaa poolisii Oromiyaatiin geggeeffamaa jiraachuu maddeen gabaasaniim. Humnoonni kunneen galgala namoota alatti argan akkasuma mana namaa irra deemanii badii takkaan maletti nama qabanii reebicha irratti raawwachuudhaan waan isaan harkaa qaban mallaqaa fi bilbila harkaa fa'aarraa fudhachuun saamicha geggeessaa jiran jechuun jiraataan magaalaa Roobee tokko bilbilaan OMN'tti himeetii jira. Gochi kun magaalattitti erga raawwatamuu eegalee torbee tokko kan jedhu maddi keenya kun guyyoota sadeen kana daran itti hammaachuu fi namoota reebaa jiran kana keessaa irra hedduun isaanii qeerroo akka ta'anis ibsee jira. Liigiin dargaggoota Koongirensii Federaalistii Oromoo lagannaa nyaataa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo taasisaa jiran ilaalchise lubbuu isaaniitiif sodaa qabaachuu isaa ibsa baaseen beeksise. Hooggantoonni fi miseensonni dhaabichaa akkasumas aangawoonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo gaafilee bu'uuraa mirga hidhamaa fi deeggartoota isaanii kabachiisuuf gaafatan hamma kabajamutti lagannaa nyaataa irra jiraachuu isaanii kan eeree ibsi liigii dargaggoota Koongirensii Federaalistii Oromoo kun gaafileen gaafataman deebii argachuu qaba jedheetii jira. Liigichi ibsa baaseen mootummaan gaafilee ka'aniif atantamaan deebii laatuu qaba yoo jedhu hooggantoonni lagannaa nyaataa irra jiran fayyaa fi lubbuun isaanii balaa hamaa irraa akka hin buuneef murtoon barbaachisaa ta'e fudhatamuu qaba jechuunis akeekkachiisee jira. Uummanni Oromoo miseensonni Koongirensii Federaalistii Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran soomaa fi kadhannaa dabalatee karaa danda'an hundaan dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo faana akka bu'anis gaafateetii jira. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo fi naannawa isiitti hidhaa fi darraan humnoota mootummaa abbaa irreetiin jiraattota irra gahaa jiru hammaatee jiraachuu maddeen gabaasaniim. Fincila dheengaddaa barattootaan magaalaa Amboo keessatti geggeeffame hordofe mootummaan sochii barattootaa kana irraa sodaa guddaa waan qabuuf Amboo fi Gudar keessatti namoota hedduu mana hidhaatti guuraa akka jiru maddi keenya garasii odeessanuun gahee OMN'tti himeetii jira. Achuma Ambootti ogeessa fayyaa hospitaala Amboo kan tahan obbo Fiqaaduu Deebisaa fi dargaggoo Birhaanuu Raggaasaa jedhamu mana maxxansaa qaba waan ta'eef qindeessitoonni hiriira mormii mana barumsichaa taappellaa Justice for Haacaaluu jedhu achitti hojjechiisanii qabatanii bahan jechuun humna addaa poolisii Oromiyaatiin qabamuun akka hidhaman odeeffanneetii jirra. Ijootenya xumuraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti garjabeenyaa fi gidiraan hamaan as deemaa jiraachuu akeekkachiise. Qondaalli dhaabbata mootummoota gamtoomanii hokkorri sabummaa loogiin jibbiinsaa fi muddamiinsi amantaalee amma mul'atu yoo saffisaan fala hin arganne yakkoonni garjabeenyaa jajjaboon raawwatamuu malu jechuun yaaddoo qabu ibse. Ittisa duguggaa sanyii irratti gorsituun addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan taate Alis Waarimuu Deerituun jimaata darbe akka jettetti kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti sarbamiinsi mirga Galgala kanaaf qabnuun isinitti himan Badrii Yusufi. Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti guyyaa irraa hiriirri gaggeeffamaa oole. Oromiyaa gara bahaa Arsii Lixaa Kibbaa fi Lixa Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti hiriirri mormii mootummaa Itoophiyaa irratti barattootaa fi uummataan gaggeeffamaa akka oole maddeen gabaasanii jiru. Akka jiraatan magaalaa Asaboot irraa odeeffanne tokko jedhutti ammoo akeekni hiriira kanaa hooggantoota fi hayyoota keenya mana hidhaa jiraniif sagalee ta'uudha jee. Hiriirri kunis jalqabaa barattootaan kan eegale yeroo ta'u boodarra ammoo uummanni bal'aan itti dabalamee jiraatan baha Oromiyaa magaalaa Asaboot irraa BBS'if yaada laate tokko.
Dabaluunis mootummaan kun uummata ajjeesaa dararaa jira. Hayyoota keenya osoo hin ajjeesin sagalee tahuuf jecha hiriira mormii kana geggeessine jira. Hiriira kanarratti miidhaan dhaqqabee jiraatuu baatus godina Harargee lixaa magaalaa Asaboot keessatti humni addaa magaalaa seenee jira. Hiriirri yeroo ammaa ammoo geggeeffamaa jira. Jiraatan kun godina Harargee lixaa naannoo magaalaa Asaboot keessatti guyyaa har'aa hiriira hogganoota keenya beekamoon miidhaasatti rakkachaa jiranii fi dararamaa jiran kanaaf sagalee ta'uu fi akkuma beekamu mootummaan biyyattii hayyoota keenya dararuu fi uummata Oromoodhaa ajjeesuu fi agartee dararaa jira waan ta'eef isaan kanaaf sagalee ta'uudhaaf agartee tokkummaadhaan baanee sagalee dhageessifnee hayyoota keenya sagalee ta'uudhaaf hayyoonni keenya maniidhaa keessatti agartee dagannaa nyaatarra jiranii isaan kun guyyoota 10 akka jira kun agartee baay'ee nu addeessee obboloonni keenya lubbuun dhabuu mannaa nuti baanee dhumuu wayyiinnee hiriiratti seenee jiru guyyaadha. Jalqabatti barattoota jedhanii barattotaan dubbame sanboota haasatti dabalame akkasitti hiriira guddaa ta'ee hiriirichini baay'ee hiriira namatti toluusi tokkummaadhaan sagalee bakka takkaa dhageessanii akkasitti magaalattii guutuudha jechuudha walumaa galatti hiriirri kan taasifamu. Bifuma wal fakkaatuun hiriirri mormii kun kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti geggeeffamee oole. Hiriirtonni dhaadannoolee hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman jedhu dhageessisaa turan. Ajjechaa fi hidhaanis Oromorraa haa dhaabbatu jechuun mormii qaban mul'isaa oolan jiraattonni Yaaballoo. Hiriira magaalaa Yaaballoo keessatti geggeeffame kanaan namni tokko kan rasaasa mootummaatiin rukutame ajjeefamuu isallee maddeen gabaasanii jiru. Humni waraanaa baay'inaan naannichatti bobbaafamee jiru dararaa hamaa uummata irratti geggeessaa akka jiru jiraattonni himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti hiriirri mormii bifa wal fakkaatuun geggeeffamuu isaa jiraattotarraa odeeffanne. Akka jiraatan kun jedhutti guyyoota lamaan dabran kana hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa fi paartii biyya bulchaa jiruuf bayaa jedhanii uummata dirqisiisaa turan. Har'a ammoo yeroo uummanni hidhamtootaaf sagalee tahuuf hiriira bayetti humnoonni mootummaa dhufanii namoota uleen reebuu eegalanii jira. Hiriirri kunis magaalaa Shaashamannee ganda humna ibsaa jedhamu keessatti geggeeffamuu isaa dubbata jiraatan magaalaa Shaashamannee kun. Humnoonni mootummaa hiriira kana eenyu deeggaruuf baatan mootummaan lama biyya takka keessa hin jiru jechuun uummatarraan miidhaa cimaa geessisu jiraatan magaalaa Shaashamanneerraa BBS'f yaada laate kun himee jira. Magaalaa Shaashamannee Abboottoo hiriira mormiitu geggeeffame. Hiriirri mormii kan geggeeffame waa'ee paartilee siyaasaa kan ammaan tana mana hidhaa keessa dararamaa jiran kanaaf jiraniitu uummanni yaa'e. Akkamitti deeggartan maalti paartii kan bakka buusanii kan deeggartan kan jedhutu humnaan kan nama baasanii yookiin guyyaa dheengaddaarra jalqabee humnaan ijoollee baajaajii daandiirra jirtu qabanii paartii kana deeggara hiriira bayaati. Humni waraanaa uffinni bu'aa hiriira keenya deeggara paartii keenya bakka bu'aatiin hoogganaa. Nuufan duukaa dhaabbataa jedhanii yaasaa turanii harka ammoo paartilee siyaasaatiif yaa'anii yennaan humna waraanaatiin baay'ee reebaa jiran. Yeroo ammaan tanaatitti humna waraanaatiin ari'aa jiranii baay'ee ari'aaranii uummata reebaa jiranii. Kanaaf humna keenya baay'ee sodaannee jedha lubbuu keenyaaf. Barattoonni dhaadannoo bifa kanaa hiriira kanarratti dhageessisanii jiru. Dheengaddaa Mooraayyaan ittisa biyyaa nu deeggaraa jechuun uummata dirqisiisaa turuu kan dubbatu jiraatan magaalaa Shaashamannee kun amma yeroo uummanni hidhamtoota hidhamanii dararamaa jiraniif hiriira bahuu dhoorganii jira. Yeroo ammaatis magaalaa keessa deemanii nama tumaa jiru jira. Nageenya keenyaaf ammoo ni sodaannee jiraatan magaalaa Shaashamannee kun. Naannoo Tigraay keessatti lammiileen kuma hedduu ta'an beelan hubamaa akka jiran gabaasaaleen bahan ibsaa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hoogganaan mirgaa namoomaa Maark Lowcock gargaarsi gayaan namoota miidhaman dhaqqabaa waan hin jirreef kun ammoo yaaddoo mirga namoomaa fi sarbamuu uumuu mala jechuun akeekkachiisanii jiru. Lammiilee Tigraay miliyoona 7 keessaa miliyoonni 1,600 midhaan nyaatarratti warreen hirkatani. Mootummaan Itoophiyaa ammoo beela dhoysaa jechuun komatamaa jira. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Tigraay kaasee hanga Yamanitti beelli mudatee jira jedhanii labsuu mata duree jechuun
barreeffama xiinxala siyaasaa dhimma Afrikaa xiinxalu Alex Diwal maxxansee miidiyaalee gurguddaan qoodamaa jira. Alex Diwal Ameerikaatti kan argamu Yuunivarsiitii Taafisitti Daayirektara olaanaa World Peace Foundation yeroo ta'u siyaasa Afrikaa xiinxaluun beekama. Barreeffama Alex Diwal kan qindeesse BBC'n akka gabaasetti guyyaa guyyaan Itoophiyaa naannoo wal dhibdeen miidhamtee turte Tigraay keessatti gabaasni beelli jiraachuu himu dabalaa jira. Roobi dabree dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hoogganaa mirga namoomaa Michael Lowcock namoota miidhamaniif ammallee gargaarsi gahaan waan hin jirreef yaaddoo mirga namoomaa sarbamuu uumuu akka malu akeekkachiisaniiti jiran. Lowcock'n ammaan dura dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hoogganaa mirga namoomaa kan turanii fi amma immoo hoogganaa Norwegian Refugee Council waggoottan qondaala ta'anii hojjetan keessatti namoota gargaarsi hedduun isaan barbaachisuuf yeroo gargaarsi dhaqqabuun irraa harkifatu yookaan hafu kan akka kanaa arguu kiyya yeroo muraasa qofaa jechuun ifatti qeeqaniiti jiran. Dhaabbileen gargaarsaa hundinis guddina rakkoo kanaa ibsuu dhabuun hanqina keenya ta'uu baruu qabnaa jedhan. Fulbana bara dabreetti gabaasni ga'umsa nyaata idil addunyaa lammiilee Tigraay miliyoona 7 keessaa miliyoona 1.6 kan ta'an jiraachuuf nyaata gargaarsan dhiyaatu irratti kan harkifatan ta'uun ibseeti jira. Gabaasaalee yosee dabalatee kan biyyootii biroo torban hedduuf loltoonni Eertiraa harka caalan Tigraay to'atanii jiru jechuun dubbachaa turan yeroo ammaa UN'n amanuu eegalee jira jaa. Mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa ammallee haaluu akkuma itti fanittis jiru. Dhaabbileen gargaarsaa hojjettoota isaanii naannichatti deebisanii erguu kan eegalan yeroo ta'u wanti isaan ibsan kan nama rifaasisuudha. Hospitaalonni saamamuu namoonni nyaata yookaan maallaqa argachuuf sodaa keessa jiraachuu fi sababa dhibee irraa fayyuu danda'aniif beelan namoonni dhuman jiraachuudha. Gabaasa xiinxalaa kana keessatti kan ibsame. Dhalattoonni Tigraay tokko tokko kan bilbila fayyadamuu danda'an saamichi guddaan lafti qonnaa gubamuu fi lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa argachuu dhabuu isaaniiti himan. Amajjii 8 irraa gabaasa dhokataa ifatti ba'een hojjettoonni gargaarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbilee gargaarsaa fi mootummaan naannichaa namoonni 10,000 lakkaa'aman beelan du'uu akka danda'an akeekkachiisuu agarsiisa. Namoota gargaarsa barbaadan keessaa 99 kan ta'an gargaarsa akka hin arganne himuun kana jechuun kan gargaarsa hin arganne lakkoofsa uummata Tigraay keessaa 60 ol namoota miliyoona 4.5tti tilmaamamu ta'uu dhaabbileen kun tilmaamaniiti jiran. Mootummaan Itoophiyaa gabaasan kun gurra guddisuu ta'uu fi rakkoo naannichaa to'annoo jala oolchuu himee namoota gargaarsa barbaadan miliyoona 2.5 ta'uuf hunda isaanii biraan ga'uu nan danda'a jee. Seenaa beela haaluu Itoophiyaa kan barreesse xiinxalaan Afrikaa Alex Diwal Itoophiyaan gargaartuu ishee guddoo gamtaa Awurooppaatiin yaaddoo gurra guddifame waa'ee gargaarsa Tigraay irratti xiyyeeffachuu dhiiftee gargaarsa ijaarsa biyyaatiif kennuu akka itti fuftu gaafattee jirti jaa. Ta'us garuu mootummaan Itoophiyaa seenaa beela biyyattiitti uumamu dhoksuu qabaa jee. Bara 1973tti filmiin Joonaatan Dimbilbeey beela isa hin beekamne jedhamuun beela guddaa mootii Hayila Sillaasee addunyaa irraa dho'ise ifatti baasee jira. Beela kanaan namoonni 200,000 ta'an lubbuu isaanii dabreetii jira. Gochi mootummichaa kun mormii guddaa Itoophiyaa keessatti kaasee waggaa itti aanutti aangorraa akka kaafamellee barreessee jira. Bara 1984tti Tigraay fi Walloon beela hamaan rukutamuu kan ibse xiinxalaan Alex Diwal kun ammoo waraanaa fi gogiinsaan kan uumame ta'uu wal qabatee lubbuun namoota 600,000 fi miliyoona 1 jidduu jiru galaafatee jira jee. Yeroo sanitti mootummaan Itoophiyaa hanga gareen BBC Mike Barkii fi Mohammad Aminin hoogganamu ifa baasanitti beelli jiraachuu haalee ture jaa. Gabaasni kun wallisaa Bob Goldoof sirba Duuzeynaw It is Christmas jedhu akka gadhiisu dirqisiisee uummatni addunyaa gargaarsa akka kennuuf kakaasee jira. Beelli kun beekamtii mootummaa waraanaa Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam biyyaa fi biyya alattis qabu balleessee maqaa xureesse. Lammiileen Itoophiyaa addunyaa biratti akka kadhattutti ilaalamuu isaanii jibbanii jaa xiinxalichi. Haaluma wal fakkaatuun bara 2001tti mootummaan Itoophiyaa paartii TPLF'n hoogganamaa ture bakka hokkarri keessa ture kibba lixa biyyattiitti beelli jiraachuu haalee jiraa jee. Namoonni 20 hanga 25 ta'an beela kanaan du'uu isaanillee tilmaamee jira. Yeroo ammatti beela dhukkubaa fi du'a Tigraay keessa jiru lakkoofsa mirkanaa'aan ibsuu hin dandeenyu kan jedhu xiinxalaan Afrikaa Alex Diwal ta'us garuu rakkoon guddaan uumamaa akka jiru beeynaa jaa. Gama biraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa naannoo Tigraayitti yakkisuu kanneessan raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira jaa. Biyyattii keessatti saffisaan walitti bu'iinsi gosaa amantii fi haasawa jibbansaa yoo hatattamaan hin furamne rakkoo hamaan uumamuu mala sodaa jiru uumee jira jaa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gorsituun addaa damee akka duguuggaa sanyii irratti hojjettu Alice Waayirimuu gama isiitiin kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti lola uumamee wal qabatee sarbaminsi mirga namoomaa fi dararaan ulfaatan lammiilee irra gahaa jiraachuu gabaasan nu dhaqqabaa jira jette.
ajjechaa manneen murtiitiin ala jiran miidhaa saalaa saamicha qabeenya ajjechaa jumlaa fi gargaarsa namoomaa ugguruu kan dabalatudha kan jettu aadde Alis dabalataanis amantii isaaniitii fi sabummaa isaanii irratti kan xiyyeeffate haleellaan namoota nagaa irratti fudhatamaa jiraachuu gabaasan isaan dhaqqabu himti. Haalli naannoo Tigraay keessa jiru kun naannolee biyyattii biroo keessattis gochawwan wal fakkaatan jiraachuudha ibsa kana keessatti kan eerame. Oduu biyya alaa keessaa ammoo Somaaliyaatti heelikooptarri waraanaa Amisom tokko kufee caccabe. Humni nagaa eegduu gamtaa Afrikaa Amisom akka beeksisetti heelikooptarri waraanaa tokko buufata xiyyaaraa magaalaa Baladogletti kufee caccabee jira. Balaan dhaqqabe kun gurraan dhala 5/2021 jimata dheengaddaa yeroo ta'u battalaa ka'etti kufee caccabee jedhame. Miseensonni waraanaa irra turan 4 miidhamanii lubbuun kan baraaraman yeroo ta'u yeroo ammaatis wal'aansa irratti akka jiran ibsi Amisom irraa bahe ni hubachiisa. Balaan kunis kan qoratamee jiru yeroo ta'u rakkoo teknikaa xiyyaaricha keessatti mudateenis jedhamee jira. Xiyyaarri kufee caccabe kunis kan ramaddii waraanaa Yugaandaatti jechuun VOA'n gabaasee jira. Hindiyaatti cabbiin gaara himalan hidha lagarraa kufee yoo xiqqaate lubbuu namoota 19 galaafate. Akka gabaasaa maddeenitti kaaba Hindiyaatti cabbiin gaara himalayaan hidha naannicha jirurraa erga kufee booda lolaa dhalateen namoonni 19 du'anii kanneen biraa 180 achi buuteen isaanii dhabame. Lolaan jijjiga cabbiirraa dhalate kun humna jabaa ni qaba jedhamee jira. Lubbuu baraartonni namoota jijjiga jalatti dhidhiman argachuuf eda barbaacharraa akka bulanillee maddeen naannichaa gabaasanii jiru. Kanneen lubbuun jiraachuu fi du'uun isaanii barbaadamaa jiru hojjettoota ibsaa aanaa Uturokhaandii Chomoliti jedhamee jira. Lolaan humna qabu balarraa dhalate kun waraabamee marsaalee hawaasummaa irratti gadhiifame rifaatuu jabaa uume. Lammiileen 25,000 gandeen 13 lolaan kun irra garagalee keessa ni jiraatu jedhamee jira. Hojjettoonni warshaa ibsaa keessa hojjetan 30 hanga nama 35 ammas jijjiga mudate jala jiraachuu hin oolanii jira. Hoogganaan poolisii Uturokhaandii Ashok Kumara namoonni 12 lubbuun baraaramus ibsanii jiru. Lubbu baraartonni namoota dhabaman argachuuf kosii lolaan kun hambise meetira 150 qotanii jiru. Jijjiirama haala qilleensaa addunyaa yeroo ammaan tanaa waliin wal qabatee cabbiin tulluu Himaalayaan sodaatamaa ture jedhamee jira. Daawwattoota keenya amma immoo oduu gaddaanu gahee qabna. Qabsaawaa buleessi miseensi adda bilisummaa Oromoo obbo Tsaggaayee Yaa'ii Malkaa du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Obbo Yaa'ii Malkaa magaalaa Finfinnee keessatti dhalatanii kan guddatan yeroo ta'u irra jireenya isaanii ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti nama dabarsan turan. Bara 1960 keessa barnootaaf gara Ameerikaa kan imalan obbo Yaa'iin achitti tokkummaa hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa keessatti hirmaatanii qooda lammummaa isaanii bayataa turan. Erga bara 1987 as ammoo adda bilisummaa Oromootti kallattiidhaan makamanii dirqama idilee dhaabni isaanii itti kenne bayachaa nama turan. Gara ganna 20 dabran yeroo adda bilisummaa Oromoo Eertiraa ture Ameerikaa fi Asmaraa jidduu deddeebi'anii dirqama dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromoo bayachaa nama turanii obbo Yaa'ii Malkaa ABO'n ibsaa gaddaa Finfinneerraa gurraan dhala 7 bara 2021 baaseen sabboonaa Oromoo qabsaawaa gameessi jireenya isaa guutuu qabsoo saba isaaf kenne obboleessi keenya obbo Tsaggaayee Yaa'ii Malkaa gurraan dhala 5 bara 2021 addunyaa tanarraa du'aan boqotee jee itti fufuunis Yaa'iin nama hamilee jabaa obsaa fi murannoo qabu ta'uu isaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n geggeeffamurraa hirmaachuu fi gahee guddaa kennuun mirkaneessee jee ibsi gaddaa adda bilisummaa Oromoorraa bahe kun dabaluunis erga gaafa ABO'tti dabalamee kaasee hanga gaafa du'aan boqotanitti kaayyoo isaanirraa osoo hin maqin qabsoo saba isaaf karaa danda'ame hundaan nama gumaachee jee jira. Waynuma salphani laa ilaaha illallah. Way salphina waynuma salphanne yaa rabbii xiyyaa. Waynuma salphanne Oromoo salphanne jirra salphanne bas salphanne waynuma xiqqaanne wayyessuma deemnee banname way xiqqaanne jirra Oromoo way salphanne jirra waynuma salphanne. La ilaha illallah numa salphanne waynuma xiqqaanne
وي يا ورا سلبتي يا ورا تكاتي أبو ربي زناتي كيسين وينو مسل بني مراني وينو مسل بني بو وي غواني وينو مسل بني لا إله إلا الله أورومو لا إله إلا الله ميمالو وينو مسل بني وينو مراني وينو مسل بني وي سلبني جرا وي سلبني أورومو lagi pada numa salpatan wai numa salpanne lagi pada dugaan sinima isin dugaan berbadan nama dugaan sini timum berbadan Johar Muhammad Abu Diam tani bar Oromo bar Johar Muhammad arkara binjuru Johar Muhammad bar arkara binjuru nama baati sagalit talade nama kaketi tiaye nyautu nama kaketi taye duguti de bar Johar Muhammad harga Rabbi miti kan juru Johar Muhammad harga Rabbi kan juru Johar Muhammad dubada Oromo dubada gubanne dubada Oromo nu guddan gubanne biyya keessan jiru mee maaluma goona gubanne salpanne Oromo Johar Muhammad bar nama baati sagalit dhalate harka jira nama baati sagalit dhalate harka fi miila bar Rabbiin hin qabne Johar Muhammad abiyyiitti dheebar Johar Muhammad hundi keessan maala faafi kaane maaliif fincilli bika hunda kan mootummaan dhufaa dabra nu jaamsa mootummaan dhufaa dabra nu jeesa dargiin maajjese Haile Sillaasee nu raajjeese Minilik nu raajjeese wayi mallas akkasitti na dhiiga mataa dhabamsiise abiyyiin haqaa dhabamsiise kunoo Johar illee dhabamsiisu deemaa yaa Oromoo rabbuma sodaadhaa Johar dubbatu dadhabe jaanii rabbuma sodaadhaa bikka takkaagaa harargeen gaa shaadamanni gaa jaarsiin kaunuma baadhan fin qabu hundi keetuu bikka rakka fincila kaasi yaa Oromoo Johar maabsiif jecha laafoo qabatee kana galani Johar Muhammad Oromo si nyaachise Oromo si ta jesse Johar Muhammad isin to ajese mal qabdani afan qabdani dubbatu deemtan boru namni akka isa ganallee hin dhalatu ganallee hin doof hin jiru khalas dubbachaatu moo asii dhuftee Johar Muhammad guyyaa takka nyaanne guyyaa lama nyaanne guyyaa sadi nyaanne guyyaa afur nyaanne tanii kolkolee wali qabamte asirra laxaftu guutuun du'a isaa eeggatu jirtanii qophii godhu jirtanii boo'uudhaaf qophooytan gaayisiin boo'uudhaaf tokkoffaa boo'uudhaaf qophooytan gisee qophii akkana boo'uudhaaf numa qophooytan Oromoo waynuma qophooytan akkanatee karaa dhugaa deemuu dhiistanii hundi keetu warroonni biyyaalaa jirtan hundi keetu miidiyaa OMN miidiyaa neetwork irraa qabite hanga keellootti gabaasa godhuu malee tarsiimoo baasuun beektan gabaasa godhuu eenyuuf gabaastan nafxanyaaf gabaastan moo eenyuuf gabaastan hundaa beekaa haala isaanitti jiran eenyuuf gabaastanii akkanatee jechuun maal faayidaa qaba maal ummata raffisu jirtan moo ummata kaasaa jirtan meenatti himaa ummata raffisaa jirtan moo ummata kaasaa jirtan akkana taan jechuun Joharinya ne hindune kufe dammaqee lafaa kee jechuun mee maal nuuf godha kara falaamaa hin deemne Johar Muhammad namaati dheebar rabbii miti rabbii gabbee Johar Muhammad hiika sababa malee wanni hundi taatu lafaa kaa yaa ummata Oromoo nama akkanaa kana nyaachisina yaa Oromoo hin nyaachisina mucaa kan yaa Oromoo nyaachistani kana caala akkam godhatan rabbumaa jedha fincilli bika hundaa ka'u rabbumaa jedha ammuma fiiggadha yaa Oromoo mootummaan dhufaa dabra isinitti taphatiin yaa Oromoo mootummaan dhufaa dabra isinitti taphatiin kan dhufu guutuun isinitti taphata kan dhufu guutuun goota isinirraa ajjeesa kan dhufu guutuun ija isin dhaamsa Oromoo maaliif hin bayyananne maalumaaf asirraa waa laxxafaa ooltan maalumaaf asirraa waa dubbataa ooltan kan barreesse ittiin hojjetu kan dubbate ittiin hojjetu maaluma rakkoon keessan OMN Media Network yoo Johar Muhammad waatee yoo hayyoonni keenya waatee faayidaa nuuf hin qabdan miidiyaa takkallee faayidaa nuuf hin qabdu maal nu gabaastan eegaysaa waan nu raatan maal nuuf gabaastan amma gabbaati ummata lafaa kaasaa ummata
lafarra fe guututti anga farana salana anga yaaya bashira hundi kesan ummata lafaa kaasaa nuuf gabaasina ummata lafaa kaasaa haqa ittiima ummanni rasaas maali TPLF duraanii bar biltsiginna amma warra muuza funyaani suuqate afaanin haqqisu bar biltsiginna jechuun muuza funyaani suuqate afaanin haqqisan isaan nuti isaan TPLF tu irra jabaadha ture TPLF irra jabdu ture isaan sanuu cabsee jira Jawaar Mohammed akka rakkoo keessa taana warri isaa nyaatan warra isaa kadhaatu arra Jawaar Mohammed achi suura kan hojjetaa turtan warri kaleessa Jawaar Mohammed hojjar kadhaa turtan warri Jawaar Mohammed wajji nyaachaa turtan arra Jawaar Mohammed nyaatu deeman yaa ummata Oromoo lafaa kaa kana booda wannummaan takka nuuf hin hafne laal kana booda salphina guddaadha salphina Oromoo kun salphanne kana caala akkamii salphanna boo nama jabaa akkasiitu nama 25 hayyoota waan maal fakkaatan kasamu way nama baatii sagalii dhalateemu a'uuzu billahi siyaa gurguddaa bees jala hada keetanii himi ilma haada raaw baasi ilmaan abbichuu baasi na jala baha gantu hattuu balaa baasi na jala dhaggeeffadha sa'aan amma Oromoo lafaa kaa gaaffii sadi deebisuu dadhabee Jawaar wanni qaalichi haadha raa'u kun gaaffii sadi deebisuu dadhabee uummata keenya nurraa fixu jira yaa uummata keenya odoo laallu nurraa dhumu deeman odoo dhageenyu yaa uummata keenya yaa uummata Oromoo waliif duun akkana Jawaar Mohammed maal jee wal qabannee duuna jeebo yoo duunes walumaan duunaan jenne Jawaar Mohammed yoo duunes walumaan duuna jeebo jarri kun yoo duunes walumaan duuna jeeban walii duun akkana walii dhaabbatuun akkana waliif sagalee ta'uun akkana rakkoo isaanii gabaastanii uummata raffisuu jirtan barisiif yaa uummata Oromoo lafaa kaa isaan achi keessa taanii ifirra murteessanii jiranii isinirraa abdii kutatanii jiranii yaa uummata Oromoo bikka hundaa Harargeen kaatee Arsiin kaatee lameen kun faayidaa nuuf hin qabu bikka hundaa fincilli ka'uu qaba bikka hundaa Oromoon buqqa'uu qabdi yaa Oromoo tuffatanii jiran nurra ficaanii jiran Oromoo tuffatanii jiran salphanii jira Oromoo kana caala salphinni hin jiruun isin je salphina kan barbaadda kana caala maal salphattamee natti himaa Oromoo Abiyyiin ergamtuu ture kalee warri Abiyyiin beena hundaarraa Abiyyiin gootan hundaa Abiyyiin diqaalaa dheessa goota Abiyyi eessatti beeytan diqaalaa Minilik kuni siidaa Minilik nurra jaaree har'a inni Minilik beeta mangistii keessa taa'ee du'aan isaa jechuun huccuu itti uwwisaniiti galgalaa fi ganama qalama diban harma ilmaan Oromoo irraa muree jechuun yaa Oromoo lafaa kaa hattuu fi gantuun sa'aariinu amma sa'aan cabsine qorqorroo diduu san cabsine hayyoonni keenya baafannu amma lafaa kaa yaa Oromoo rasaasa hin sodaatina dhukkaasa hin sodaatina Oromoon kanaa miti duran ilmaan Jawaar kanaa miti abbaa keessan baafadhaa lafaa kaati yaa Oromoo dhumne dubbadhe kan dubbachuu danda'u yaa Oromoo dhumne yaa Oromoo haqa walitti dubbannaa jira nuti koofanii jiran yaa Oromoo lafaa kaa yaa Rabbumaa jedhaati lafaa Rabbii jira jechaan oolun Rabbii sabab saduu siin jaa Rabbii sababa tokko malee odoo kaatee mirga keetiif hin falmatiin odoo kaatee uummata keetiif dhaabbatiin Rabbii jira qoftii faayidaa hin qabdu kaa Rabbii nu wajjin jiraarra wayya Rabbii nuuf baasarra Rabbii nu wajjin jira jee ka'itii uummata Oromoo lafaa ka'i lafarraa yaa Oromoo lafaa kaa yaa Oromoo Oromummaan baduuf deemti isaan waa ta'an jechuun takkittiin keessan hin jiraattan takkittiin isin ciccira Abiyyiin isin ciccira Abiyyiin goota jaaniitiin Minilik nurra faarsaa jira Abiyyiin warri kalee Jawaar hojii nyaata irra Minilik nuuf faarsaa jira Abiyyiin nuuf faarsaa jira Abiyyiin nuuf maxxansaa jira Jawaar xiqqeessanii Jawaar arrabsaa jiran warri kalee Jawaar Mohammed hojii nyaate usuu keenya harkaniiti kan nutti taphatu jiran usuu keenya walta'iinsa keenya harkaniiti tokkummaa keenya dhabaniiti kan har'a kana nu godhaa jiran Arsii qofa abbaa Harargee qofa abbaa Wallagga anqa kana yoo beegaa rakkoodha nuti dheenganta isaanii dhakaa darbannee
gaafa isaan akkasitti warri dhukaasatti banna jettanii ijoollee qalamaa fi daftara qabatee deemtu irratti dhukaasa banna jettanii qophooytanis nurraa gad dhaabbadhaa isinii jan Oromoon mirga ifiitti faafalmattu dheengadda isin deeggarsaaf akkasi deeggarsa Abiyyiitiif gaafa baatan Oromoon takka dhakaa isinitti hin darbanne. Oromoon takka dhakaa isinitti hin darbanne. Ka garaan nu madaati lafa keenya irratti Haacaaluu nurraa ajjeestanii Jawaar nurraa hiitanii Oromoo nurraa hiitanii nurraa qaqqaltan usneetuma isin laalle kan akkasi gabbaatanii abaa'oo shaneeni balaaleeffanna guyyaa jettan nuti uumaa isin hin goone namni hiriira haa gaggeeffatu namni mirga isaa haa falmatu bakka dubbadheetin jiraanan kan dubbachuu qabu mirga isaa Oromoon haa falmatu poolisii Oromiyaadha warroonni dhukaasa banuudhaaf qophooytanii jiratan nurraa gad dhaabbadhaa isiniin jenna asuma keessatti nurraa gad dhaabbadhaa uummata keessan hin nyaachisnaa uummata keessan maddii dhaabbadhaa ummata keessan maddii dhaabbadhaa poolisii Oromiyaa ummata kee maddii dhaabbadhu ummata kee maddii dhaabbadhu ummatuma keetu rasii baasa ummata kee maddii dhaabbadhu yaa sheekota yaa waaqeffata yaa hundi keessanuu warri amantii adda addaa qabdan gabbaati dubbadhaa ummata kanaaf gabbaati dubbadhaa haqarratti du'u jiran ijoolleen tun waa takka odoo hin balleessin kan mana hidhaa kana keessa dhumaa jiran ummata kakaasaa akka ummata isin dhagaan warra isin dhaga'u sheekotiin waaqeffataan ortodoksii hundi keessanuu gabbaati waan qabdan irratti nuufiyya ummanni lafaa nuu haa ka'u rabbuma isinii jecha kana Sasaabirruu Baaroo Tumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Rukii Asaffaa Shaaroo Namni Batar Abdii Caalii Shonee